Jireenya kee keessatti nama kaayyoo jiraatuuf beeku ta'e, nama kaayyoo jiraatuuf qabu ta'e, namni kaayyoo jiraatuuf hin qabne akkasumaan ba'ee galaa, akkasumaan nyaatee uffataa jireenya isaa keessatti wanta bira ga'uuf kaayyeeffate, wanta goolii godhatee qabate tokkoyyuu hin qabaatu. Kanaaf jireenya kee keessatti nama kaayyoo qabu, nama bakka ga'u qabu, nama bakka ga'u beeku ta'e jireenya kee keessatti. Jireenya biyya lafaa irra jiraannu kanarratti akkanumaan haa jiraannuuf, akkanumaan uffannee nyaannee dhugnee qabaannee haa jiraannuuf miti gara biyya lafaa kan dhufneef. Namni hunduu mataa mataatti kaayyoo mataa isaa qaba. Namni hunduu mataa mataatti wanta uumameef, wanta gara biyya lafaa kana dhufeef sababa qaba. Akkasumaan lakkoofsa guutuuf namni gara biyya lafaa dhufe hin jiru. Kaayyoo fi beekuun yeroon biyya lafaa kanarratti qabnu seeraan akka itti fayyadamnuuf nu gargaara. Yeroo jireenya umrii biyya lafaa kana keessa itti jiraannu keessatti wanta godhuun nurra jiraatu yookiin ammoo nama taanee darbuun nurra jiraatu san taanee akka darbinuuf nu gargaara. Namoonni kaayyoo isaanii hin beekne jireenya isaanii keessatti ofiifis hin ta'an, maatii ofiifis hin ta'an, dhaloota keessa jiraataniifis hin ta'an. Kanaaf nama akkasii ta'uu yoo hin barbaanne, nama ofirra darbee maatii ofirra darbee dhalootaaf eebba ta'uu yoo barbaadde, nama guddaa ta'uu yoo barbaadde, iddoo guddaa ga'u yoo barbaadde, nama kaayyoo qabu ta'e. Waaqayyo yeroo si uumu akkanumaan hafuura sitti baafatee akkanumaan nama ta'e jiraadhu jedhee gas hin dhiifne. Waaqayyo yeroo si uumu wanta si barbaachisu hundumaa wajjin si uumeera. Wanti si barbaachisu jireenya biyya lafaa keessa jiraattu keessatti galma ga'uuf, milkaa'uuf wanti si barbaachisu si keessa jira. Barbaaddee wanta si keessa jiru san argachuun ga'ee keeti. Barbaaddee wanta uumamteef san beekuun ga'ee keeti. Wanti seenaa kee jijjiiru, wanti jireenya kee jijjiiru si keessa jira. Namoota iddoo guddaa ga'an, namoota jireenya isaanii keessa milkaa'ina guddaa bira ga'an yoo ilaalte, wanti seenaa isaanii jijjiiru wanta alarraa itti dhufe yookiin ammoo dhiibbaa alarraa isaanirra ga'e caalaa wanta keessa isaaniiti. Namoota barbaadanii uf argatantu successfulii ta'a. Namoota barbaadanii uf argatantu namoota milkaa'an ta'a. Nama milkaa'e ta'uu barbaadde, nama guddaa ta'uu yoo barbaadde, iddoo guddaa ga'uu yoo barbaadde, kaayyoo kee barbaadee argadhu. Isin hunda keessa tokko namootaa keessa Waaqayyo waan guddaa, waan gati qabeessa si malee namni biraa kan hin qabne si keessa kaa'eera. Wanta si keessa jiru nama biraa keessa hin jiru. Waaqayyo yeroo nama uumu kooppii godhee nama hin uumne. Nama tokko keessa waamicha addaa, kennaa addaa kaa'ee uume. Nama biraa keessas akkasuma waamicha addaa, kennaa addaa kaa'ee uume. Jireenya kee keessatti umrii kee gubuun yookiin jireenya namaa dharra'aa, jireenya akka ibaluu jiraachuu barbaada, akka ibaluu ta'uu barbaada jedhaa jiraachuun umrii kee gubuu qofa ta'a. Maal godhuu qabda? Fookasii kan kee, atteenshinii kan kee, xiyyeeffannaa kee gara kan kee deebisi. Ani eenyu? Waaqayyo maaliif na uume? Maaltu na keessa jira? Kennaan kiyya maali? Dandeettiin kiyya maali? Wanti namarraa adda na godhu maali? Yeroo baay'ee namoota hundaa wajji wal fakkaachuuf yeroo gatii baasan argina. Namoota baay'ee wajji wal fakkaachuuf an akka ibaluutii miti, maaliif akka ibaluu hin taane jennee gatii baafne akka ibaluu san ta'uuf. Garuu waamichi kan kee ka jiru wanta nama sanirraa adda si godhu. Waaqayyo intentionally itti yaadee namarraa adda si godhee uumeera. Wanta namootaan tokko nu godhu baay'ee qabna. Namni dhalli namaa dhalootaan wanta wal fakkaatu baay'ee qaba. Garuu wanti kenna hundi 100% kan nama biraatiin tokkoo miti. Hunda kenna wanta adda godhee uume qaba. Maaltu nama biraatirraa adda si godha? Fedhii kan kee ka garaa keessaa ka si boqachiisu yoo maal goote? Eenyummaa kee argachuuf wantoota kanneen irratti yaaduu si barbaachisa. Kennaa kee beekuuf, waamicha kee beekuuf. Kanaaf jireenya kee akkasumaan jireenya namaa kooppii godhaa. Wanta hawaasni irratti walii gale fakkaataa jiraachuun umrii kee gubuu qofa ta'a.
jireenya boruu gaabbitu akka jiraattu si taasisa. Kanaaf yoo jireenya kan keetitti gaabbuun barbaanne nama guddaa taatee darbuu yoo barbaadde wanta si keessa jiru barbaadii argadhu. Wanta si keessa jiru san gurra keetiin dhageeffadhu. Wanta si keessa jiru san nyaata isa barbaachisu akka guddatuuf, akka jabaatuuf, akka ofirra darbee sirra darbee namoota biraatiif bu'aa buusuu danda'utti nyaata isa barbaachisu kennuun gatii gahee keeti. Namoota iddoo gurguddaa ga'an irraa fakkeenya baradhu. Chaalenjiin jireenya kan keessatti ati keessa darbitu nama ati uumamte san akka taatuuf si qopheessaa jira. Nama ati akka taatuuf uumamte san akka taatuuf si qaraa jira. Chaalenjii jalaa hin dheessin. Qorumsa si qunnamu jireenya kan kee karaa ati keessa jiraattu keessa qorumsa si qunnamu keessaa hin dheessin. Namni qorumsa jalaa dheessu hin baratu, bara hundumaa jireenya isaa achuma ta'a. Chaalenjii jireenya keenya keessa dhufan sababii garaagaraatiin dhufuu danda'a. Tokko hubannaa dhabuu keenya irraa dhufuu danda'a. Jireenya keenya xiyyeeffannoo yookiin fookasii godhuu dhabuun wanti dhufu jiraachuu danda'a. Sababii kamiiniifiyyuu qorumsa gara jireenya keenyaa dhufurraa barumsa barachuu, qorumsa dheessuu odoo hin ta'in keessa darbuun nama akka taanuuf gara biyya lafaa kana dhufne san akka taanuuf nu qopheessa. Wanti biraa wanti kaayyoo kan kee bira akka geettuuf si gargaaru ofii kee fudhadhu. Ati nama gahaa. Ati bifa waaqaatiin uumamte. Ati fakkaattii waaqaatiin uumamte. Waaqni yeroo si uumu hin dogoggorre. Waaqni yeroo wantoota sii kenne, personality sii kenne, bifa sii kenne, yeroo sii kennu hin dogoggorre. Ofii kee fudhachuuf, ofii kee jaalachuun isteeppii jalqabaati. Ofii kee jaalachuun ofii keetiif iddoo qabaachuu, ilaalcha gaarii yookiin yeroo yaaddu waa'ee kan kee yeroo yaaddu yaada gaarii ofiif qabaachuu, yaada gaarii ofiif qabaachuu, yeroo hundumaa akka haasofni ati of wajjin gootu itti yaaddee odoo hin taane ilaalcha ati yeroo hundumaa waa'ee keetiif qabdu ilaalcha poozitiivii ta'uu qaba. Namni dadhabina qabaa, cimina qaba. Dadhabinaaf cimina kee hojii ofii kee fudhachuu danda'uu qabda. Kaayyoo kee bira ga'uuf dadhabina keetiif cimina kee fudhachuu qabda. Dadhabina keetiif cimina kee fudhachuun ofiif iddoo qabaachuu kan kee mul'isa. Namni ofiif iddoo qabu ammoo wanta keessa isaa jiru baasuun salphaa isaaf. Ofiif iddoo qabaachuun, of jaalachuun yookiin of fudhachuun karaa biraatiin waaqa wajjin walii galaarta. Yeroo of jibbitu, yeroo akkaataa waan itti si uume kan irratti gaafii kaaftu waaqa wajjin walitti bu'aarta. Of wajjin qofaa miti, waaqa si uume waaqa. Ati hojii harka waaqaati. Kanaaf ofii kee jaalachuun, ofii kee fudhachuun baay'ee barbaachisaa. Sagalee waaqaa maal jedhaa? Nama ollaa kee yookiin ammoo namoota kaawwan akka ofii keetiitti jaaladhu jedha. Namni ofii isaan jaalan akkamitti nama jaalachuu danda'a? Ofii yoo hin jaalanne nama biraa hin jaaladha yoo ta'e hin sobaara jechuudha. Yookiin sodaa mul'isa, sodaa ofii. Namoota sanii hin sodaadhe malee jaalataan jiru. Namni tokko ofii isaa yoo sirriitti hin jaalanne, yoo ofii isaa akka itti jaalatu hin beekne, eenyuunis jaalachuu hin danda'u. Eenyuunis jaalachuu hin danda'u. Wanti akka of hin jaalanne si godhu maali? Wanti of jaalachuun akkasitti ulfaatu si godhu maali? Kanaaf jireenya kee keessatti nama kaayyoo qabu ta'ee galatoomaa.